والله قلنا لها اشترت ارض واشترت وتوي بطولة الحين. لا شلون بيصير يعني صوري صح انا اكل فلوس منك وما ابوت عشان كذا اشتغلت 14 سنة. حنا مسكناك حنا قلت لا تروحي. قولي بالله قولي. انا مسكت انا وبابا قلنا له والله ما تروحي. ليش بالي هو وش ود بلو؟ الحين انا اسال سؤال. لا تجيبون كلام ما ايه الحين حتى انا ما جيت وجاي. الحين انا اسال سؤال. حنا قلنا لك لا تروحي. لا ما حقها لا تروح. يعني انت تبى تقعدين هنا يا ما تجمعين فلوس عشان تسوي بس وين بمشي؟ انتهى. Viidiyoon kun jechuudha dhaamsaa ijoollee keenya yeroo baay'ee jechuudha gaafii keessan madaamiin kiyya na jaallatti waan na jaallattuuf na bira taa'inaan jetti waan na jaallattuuf dabalii na bira taa'inaan jetti warra jettaniif barumsa isinii ta'a viidiyoon kun fakkeenya isinii ta'a jedheetiin kan fidee dhufe jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma argitan amma tokko afur teette jechuudha mana tokko keessa madaamii takka bira jechuudha. Akkuma dhageettan kana kan warri arabii dandeessan hin dhageettanii waan isin jettu jechuudha. Waggaa 14 muluu ani hin deemin siin jedhee anatu si dhoorgee anatu si hidhee jechaani jirti jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya yoo isaan nu bira taa'e dabalii yoo isaan isin jedhan si jaalatanii odoo hin taane hojii kee jaalataniiti jechuudha. Hojii keeti amala keeti. Akka isaan barbaadanitti isaaniif ergamuu kee kanaadha jechuudha. Kan isaan jaalatan si jaalatanii odoo hin taane habiibtiiti. Gaafa achi kaate immoo ati garuu madaamiin kiyya kun nama gaariidha. Amata hedduu bira taa'ee sababa kana ta'eefu namniitu waa nama haaraa ta'e waa mana isiitiif haaraa ta'e osoo waalleen harka badanii akka waan balleessine hin beeyti jettanii warra akkasii ufamansiistan jechuudha. Isaan gaafuma isinitti an nama haaraa jechuudha. Akkuma nama guyyaa tokko si arganii hin beeyneetitti akka nama gaafa guyyama tokkollee isaaniif tola oolte hin beeyneetitti akka isaaniif guyyama tokkollee waan gaarii hojjette hin beeyneetitti silaalan jechuudha. Gaafa achi lafaa sitti ka'an jechuudha. Sii galee akka nama keenyaati miti namni keenyaa yeroo hojjettuu fudhatan hin beeytanii yoo isin biraa deemuuf taate garaan isaanii hin rabbashaman jechuudha. Hagana wajjin nyaannee wajjin dhuyne waa meeqa wajjin dabarsine waa meeqa naaf taate rakkoo kiyya badii kiyya naa dhuysitee nama gaariidha jedhanii kan booyan hin jiran jechuudha. Isaan garuu gaafachiise kan kana gaarii ati goote hunda inuma hin yaadatan jechuudha. Gaarii guyyaa waggaa 8 waan gaarii hojjette guyyaa takka waan wayyoo balleessite balleessaa keessantu dubbatama malee balleessaa keessantu yaadatama malee gaarummaan ati goote sun hin yaamamu hin yaadatamu jechuudha. Kana beekaa asirratti. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha waan na jaalattuuf na jaalatti na biraa hin deeminnaan jetti baay'ee na jaalatti akkas waan jedhu warri haasoftan hin jirtan jechuudha. Garaa keessan qulqulluu gootanii. Inni kun sirrii miti jechuudha. Maaliif isaan gaafa achi waasi aaran simuufatan yookaan waan wayii hin jiraami waan ati ofirraa hin beeyne yoo sirratti jibban jechuudha. Akka nama si arganii hin beeyneef akka waan haaraa mana sallukaan seentee mana sana akka waan hadha si arganii akkuma waan hadha dhuftee hadhuma waa balleessiteetitti akka waan balleessaan hojii kee jammarteetitti si ilaalan jechuudha. Kanaaf warri na jaallatti yoo bira taa'es rakkoon qabu nama hin beeynerra nama beeka wayyaa waan akkasiisa warri haasoftan jechuudha. Isaan haaraa ta'anii fi warra waggaa 10 bira hojjettes tokko garaagarummaan hin jiru. Hojii kee qofaan jaalatamta. Sii galee hojii kee qofaan jaalatamta malee bira turteef faamilii akka faamiliititti akka maatiittis ilaalan. Sii galee kanaaf ijoolleen keenya warra akkasii obboleettii keenya kana argitanii jirtanii waa hedduu jetteen jechuudha. Madaamiin kuni maa hin deemin haga jettuun itti geetti jechuudha. Nama keenya odoo ta'e waggaa haganaa bira taa'aniitii miti waggaa muraasa yoo bira teetti bar garaan hin shoondara yoo biraa deemuuf kaate jechuudha. Maa hin deemin narraasiin jechuu miti maa deemta taa'isii jedhan jechuudha. Namummaa kee amala kee jaalatanii hojii kee qofa odoo hin taane garuu isaan hojii kee qofa irratti hundaa'aniiti.
ati dadhabdee humni kee dadhabe taanaan ati waan dhukkubsatte taanaan hin biibbaan jechuudha akka waan ati beekaa yookaan hojii san dhiisuuf guyyama takka hojii dhiisiiti taa'ime mee dhukkubsadhu guyyama takka dhukkubsadhu ciisime si jaalattiimi na jaalatti jettee warri na jaalattettan kun guyyama tokko mee guyyama lama dhukkubsadhu ciisi gaafa san irraa barta jechuudha. Wanummaa wayisi dhukkubee yoo hojii isii dhiistee ciiste sa'a 24 gaafa san akkasiin si jaalattu adda baastee beeyta jechuudha. Namni jaalatam yoo dhukkubsate hin kunuunfamaayyuu gargaarsa godhamaaf miti garuu isiin immoo yoo ati dhukkubsattee sin jette akka hojiin kiyya odoon hojjetamin oolee bulee ani damooza kan kafalu ji'aan guyyaa lamaa kana irraa muramoo irraa hin muru waan jedhu sammuu isii keessatti deddeebi'ee gaafii itti ta'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyaa warra akkasii sun haga isin fayyaa qabdan haga isin hojii isii kottooffattanii hojjettan isin jaalatan malee ati dhukkubsadhu guyyaa tokko ciisii ati si waldhabii guyyaa tokko hojiin hojjetin oolii gaafa sam ni barta jechuudha. Kanaaf akkasitti beekan isin jedha ijoolleen keenyaa bira turtee waggaa 10 teettee waggaa 2 teettee waggaa 1 teettee aynu bira turtee rakkoo hin qabu hojiin hin hojjetamaa wani jedhamu jiraatu guyyama lama odoo hojiin hojjetin ciista taanaan akka waan waggaa 8 bira teette san akka waan hojii odoon hojjetin teetteeti silaalan jechuudha. Siigalee kanaaf akkasitti beekan isin jedha obboleeyyan kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana mo like godha jirtanii samoona kana subscribe godha isin jedha waliif share godha barumsa isinii ta'a jedheetiin yaada warri isaan irratti of gattan isaan amantanii irratti of hin gatinaa isin jechuu barbaadeeti akkasi.